Hin keessummeessiin ashamaa akkam nagaa jirtu ani yoobsan Ababeeti. Yoobsan argu YouTube channel like share subscribe gochuun hanga xumuraatti kana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Hin keessummeessiin waraabessa garaa jabeessa tokkotu naannoo wayii keessa jiraata. Gaaf tokko waraabessi kun horii yookiin saawwan naannoo sana keessa jiran nyaatee fixuuf waan ka'eef namoonni naannoo sanaas garaa jabummaa waraabessa sanaa arganii isa waraananii ajjeesuuf murteeffatan. Waliinis mari'atan. Akkuma jedhanis walii galanii gamaaf gamasiin eeboo qabatanii osoo barbaadanii naannoo ta'e keessatti arganii kallattii hundaan itti marsanii gara isaattis fiigaa dhufan. Waraabessi kunis dhaabbadhee hin ilaalu jedhee kallattii barbaaddatee fiigee mana qaallittii abbaa manaa hin qabneetti fiigee balbala rurrukutee waraaboo maal mana narraa banaa jedhe. Warra koo maaloo mana narraa banaa jedhe. Haati manaa ilma ishee tokkotti wajjin jiraata turte. Kunis maal taate jettee gaafatte. Innis maaloo na ajjeesuuf na ari'aa jiru mana keessa na dhoksi jedheen. Isheenis ol galchitee mana keessa dhoksite. Jarri waraabessicha ari'aa turan faana miilasaa hordofanii yommuu mana sana bira gahan faanni miilasaa bade. Balbala manichaa rurrukutanii jara mana waraabessi tokko as mana keessa jira jedhanii gaafatan. Haati manaa kunis as hin jiru jette. Jarris shakkanii maaloo nutti himi faanni miilasaa as gahee bade bitaas mirgas hin deemne asumatti dhaabbate jedhanii. Isheen garuu jabeessitee gonkumaa ana hin argine jettee sobdees dhoksite. Bulee borumtaa isaa waraabessi kun guyyaa waan ta'eef bosonatti galuu barbaade. Garuu waan sodaateef achuma bule. Gaafa guyyaa lammaffaa baay'ee waan beela'eef galuu barbaade. Ammas waan sodaateef achuma ture. Beela isaa obsuun waan itti ulfaateef osoo haati mucaa bakkee jirtu mucaa ishee caccabsee ukkaamsee nyaate. Haati mucaa yommuu wakkeedhaa ol galtu mucaan hin jiru. Waraabessichi gaarii waan itti fakkaateef isa hin shakkine turte. Ammas waan beela'eef hamuummachuu jalqabe. Utaalee miila qaallittii kanaa qabate. Isheenis yommus mucaa ishee kan nyaate akka isa ta'e bartee humnaaf sagalee qabduun uuu maaloo na dirmadhaa jettees iyyite. Namoonni ollaa kaleessa waraabessicha barbaadaa turanis maaltu ta'ee jedhaniin. Isheenis iyya guddaan waraabessa kaleessa mana keessa dhoksee ture mucaa koo nyaatee anatti darbuufi maaloo naaf dirmadhaa jettee iyyite. Namoonni sunis kaleessa maaliif dhoksitee har'a maaliif baafte jedhanii gara manaatti deebi'an. Nutis hundi keenya iyyuu rakkinoota adda addaa qabaachuu ni dandeenya. Wantoota boru nu balleessu, wantoota boru rakkina keessa nu galchu, wantoota boru namoota hundarraa iyyuu addaan nu baasu of keessa dhoksinee ofitti qabannee akka namoonni furmaata nu laannee fi ofii keenyas namoota furmaata osoo laachuu qabnu furmaata laachuu dhiisnee maalla dhibdeedhaan irra darbuudhaan guyyaa tokko akka ofuma keenya yookiin numaan balleessuu hubannee wantoota nu balleessuu danda'an irraa akka of qusannu akkasuma cubbuu ofiittillee keessummeessitee of keessa dhoksitee isa faana firoomtee hin taa'in ofirraa ari'adhu. Of ta'ii jireenya kee jiraadhu. Cubbuuf of hin kenniin. Hojiinsaa ajjeesuuf balleessuu waan ta'eef gaaf tokko si balleessa siinis si mancaasuu waan danda'uuf hin keessummeessiin. Galatooma.